السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردفتوتا كو جرى جرتو نغا كيساني فيما الحمد لله النغا كوتي اسين اكامي مكا جرتان تربي نغاتين هاتاتي سهندو ما كيساني نموني ساقليكو كان الاجيفتاني تشودا نا ان شاء الله هدا شيتي وان بفا غرا غرا يتشودا تاقاساتين سنيف ديد فينجرا شيتي بايه وببريدو يتشودا إن شاء الله للدريرسee illee isinitti agarsiisa bifa isaa namoonni barbaadanii filachuu dandeessu jechuudha as keessaa. Insha Allah suuqii kootti gaawaan akkasiis bukkeettis jammareera silas online gatii ta'e jennaan. Biyya keenyatti suuqii tokko banamee waa hedduu wal keessa gurguramuun gibiraa fi ishiin jedhanu suuqii tokko banamee wama tokkotu gurguramuu qaba. Gibirri baay'ee tokko mataa namaarra bahee namoota baay'eetu sababa gibiraa suuqii dhidhiisee cufee jira jechuudha. Akkasii an garuu sinuma onlaayinii irratti finiinii suuqiidhuma bukkeetti akka kanaala kanaanii shiitii kana xaaqaa isaa galcheen jira. Namoonni barbaadanii shiitiiwwan kun yeroo hammaa kanatti na biratti argama. Bifti isaallee baay'ee babbareedaa filadhaa. Hodhaansaa akkuma filannoo keessaniitiin isinii hodhamuu danda'a. Harkoo guutuunis hodhamuu danda'a. Harkoo gurdiinis isinii hodhamuu danda'a. Kuni shaarbii isaatii. Shaarbii isaatii jechuudha kuni. Bareeduu bifti isaa baay'ee tokko bareeda. Bifa kana hedduun jaalladhe kanaaf hin jalqabayyuu isinitti agarsiise kana. Akkasii shiitiin isaan hodhamne gatii ta'e irnaan akkanumaan ofitti godhee isinitti agarsiiseen isiniin jedha hordoftoota koo. Ijoolleen keenya jechuudha shiitii kana biyya arabaa teessanii onlaayinii irraa birrii biyya jirtanuun sanaan bittanuu birrii biyya keenyaatiin wal madaalchisaa jechuudha. Hamma fakkeenyaa fi shiitiin kuni asitti rakasa baay'ee tokko rakasa achitti garuu birrii sa'achi amma isin bira jiruun ilaalinaa gaafa biyya ergitan birriin sun meeqatti akka inni bahu sana minizaarii isaatiin ilaalaa callistanii gatii diraayivarii kaffalaa gatii maalii kaffalaa shiitiidhuma haala salphaa ta'een biyya keessaa argattanuu bittanii toltanii kaargoo sa'achi as gadi fuutanii hin galinaan isiniin jedha. Kana bifa barbaadaniin akka barbaadanitti gaafa biyya dhuftanillee argachuu dandeessu. Achitti siidhuma madaamiin isinii kennitee jirtuuni fayyadamaa uffata callistaniituma onlaayinii irraa order gootanii birrii keessanitti yaastanii alaachii kaasan fuutanii galuunsaa kaargoonsaa xaaxaa jechuudha. Keessatti ijoolleen keenya ijoolleen haaraa deemtanii waan akkasiitiin hin shawwadaminaa. Jilbaaba shiitii abaayaa waa baay'ee jechuudha onlaayinii irraa achi teessanii bittanii diriyaa kana fa'i. Gaafa biyya galtanii birrii jiddu galeessaan biyya galtanii bitachuu dandeessu. Yoo dandeessan abaayaa qofa bitadhaa. Abaayaa babbareedaa jechuudha. Akkasii jilbaaba akka barbaadanitti biyya galtanii hodhachuu dandeessu. Shiitii kanallee biyyaa bitachuu dandeessu. Achi teessanii birrii keessanii waanuma maqaan qabnetti hin fixinaa. Birrii keessan walirra kaadhaa galaatii waan biyya mana lafa kana waan akkasiitti hin qabsiifadhaa malee. Waan maqaan qabne kanaatti birrii keessanii yaasinaa. Birrii diinaara 10 diinaara 20 jettu malee siidhumti ala walirra teesse eessaaf eessa isinii geessi. Akkasii hin shawwadaminaa. Inni dur gowwoome gahaa ala nammoo dhaloonni ammaa kun immoo naqqee ta'uu qabduun isiniin jedhaa hordoftoota koo inshaallah. Akkasii shiitii kana namoonni gaafa biyya galtanullee maatiidhaa sixootaa kennuu barbaadanii na biraa fudhachuu dandeessu. Namoonni immoo achuma teessanii maatiidhaa bituu barbaadanii inshaallah bakka maatiin keessan jiranutti isinii qaqqabsiisuu hin danda'an isiniin jedha hordoftoota koo. Filadhaa bifa isaa. Bifti isaa baay'ee tokkoon bareedu. Suuqiillee deemtanii jechuudha haala kanaan bifa isaa akka kanatti diriirsitanii ilaaluu hin dandeessanu. Xaaqaa isaa ilaaltuu bakka suuqii dhaqxanii yoo bitachuu jettan 2-3 caalan ilaaltanu maaliif jedhi suuqii isin jaallatanuu namnis gaafatee dhiisee bahaa. Haala kanaan bifa isaallee filatamuun hin danda'amu jechuudha biyya keessa taa'ameeyyuu jechuudhaan garuu haala kanaan bifa isaa isinitti diriirsee akkasiin sirriitti ilaaltanii hubattanii bifa isaa filachuu dandeessanu isinii godhaan jira inshaallah. Akkasii akka barbaadanitti isinii hodhamee shaarbii isaatii wajjiniin bifa barbaadaniin
dabalataanis yoo ta'e akkasumallee naggaadeen jechuudha namoonni biyya keessa jirtanuu bakka teessan teessanii utuu hojii baastanii nufinii haala kanaan hodhamaasaa bakka jirtanutti isin erguun danda'a inshaallah hordoftoota koo akkasii mafarrashaa kanallee naggaadeedhaa gatii madaalawaa ta'een bakka teessanu teessanii jechuudha bifa filattanii achuma onlaayinii irraa bakka jirtanutti isin erguun danda'an isiniin jedhaa godina Jimmaa akkasii hordoftoota koo bifattiin kun isillee baay'ee tokko bareeddii meena jajjabeessaa mee laayikii naa godhaatii sheerii naa godhaatii namoota waan akkasii barbaadan namoota meeshaa barbaadan biraan akka naa ga'u jechuudha yuutuubiin koo yeroo hunda yuutuubii irratti viidiyoon gadhiisu gatii ta'e jennaan baay'ee sheeriin ta'u yuutuubiin koo kanaaf isin immoo laayikiidhaan naa rakkadhaan isiniin jedha inshaallah ijoolleen keenya Jimmaan baay'eetu jiran jechuudha garuu viidiyoon koo kan jara bira hin ga'inutu jira irra hedduun isaanii reefinsi argee reefinsi baree kana hundatuunsi baree maal jedhu jechuudha kanaaf laayikii godhaan isiniin jedha hordoftoota koo inshaallah meeshaa barbaadan ijoollee keessaniifis uffata haa ta'uu maatii keessaniifis waan barbaadanii ajajadhaan isiniin jedha hordoftoota koo inshaallah erguu ta'us maatiin dhufee na biraa fudhachuu ta'us markaatoo achuma markaatoodha haala salphaa ta'een dhufanii waan barbaadan isin ajajnaan maatii waan barbaadan dhufanii na biraa fudhachuu danda'u isiniin jedha keessatti mafarrashaa kana fa'ii inshaallah diizaanii barbaadan filadhaa ergadhaatii isiniif hojjetamaa inshaallah akkasii hordoftoota koo egaa viidiyoon ittuma fufaa namoonni bifa filachuu barbaadan filadhaa nasumaan isinirraa gabaabbadhaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf turaa hundi isaayyuu immoo shaarpii qaba jechuudha shiitiin kunii viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf turaa laayikii godhaa namoonni haaraa taatan illee sabskiraayib isii jettu tuqaatii maatii koo ta'an inshaallah viidiyoowwan an gadhiisu hundi akka yeroo hunda isin bira qaqqabuuf jechuudha akkasii assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu